بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، وبجمتوت هردفتوت ميديا بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي ميديا بركة كان الرا دبتشو بربادة بإذن الله. ميديا بركة كوني مال كايون سادا مال كبتي دفه أكم بيكمو hawaasa islaamaa ta'ee hawaasa kaanis ta'ee akka jiruun miidiyaa hawaasaa irratti gabaasa gaggeeffataa jira. Ulamaan irra baay'een magaalaa kanaan seenne malee irra baay'een malee magaaluma durii jiran magaalaa masjida keessa halqaa ilmii achuma jiran. Amma akkuma tokko bakkumti nama kana arganii itti da'awaa himan kun nama rakkisee jira. Ummanni akkuma jiruun gara miidiyaa kanatti waan dhufeedhaaf ulamoonni miidiyaa kanaan waliin bariin ulamaa fi ummata kana wal barsiifnee gara miidiyaatti ol baasuudha kaayyoon kan keenya. Kanaaf jennaan hordoftoonni miidiyaa keenya warri ergaa kana dhageessan miidiyaa kana nu jabeessaa, yuutuubii irratti sabiskaraayib nu godhaa, feesbuuk irratti illee, tiiktook irratti illee, teelegiraam irratti illee, waatsaap irrattis maatii miidiyaa kana ta'aatii waliin ergaa kan keenya achirratti daddabarfannee ulamoota illee achirratti ol baafnee mul'ifnee isinillee irraa dhaggeeffattanii gaafa muhaadaraa wahii jiraate ergaan islaamaa darbu wahii jiraate nutti bilbiltanii kottaatii waraabaatii ergaa dabarsaa yoo nuun jettan dhufnee dabarsuudhaaf qophiidha. Kanaaf jennaan hojii dhaabbannee miidiyaa kana gargaarree miidiyaa kana gargaaruu jechuun sabiskaraaybii godhanii maatii miidiyaa kanaa ta'anii bakka barbaachisaa ta'etti waamanii akka ummataa kanaaf ergaan dabarfatu taasisuudha. Akkasumas ulamoonni ergaa dabarfachuu barbaadan, du'aatonni ergaa dabarfachuu barbaadan, huffaadonni qur'aanaa sagalee keessa dhageessifachuu barbaadan miidiyaan barakaa qophii anaa dhufu kottaatii asirraa ergaa keessan dabarfadhaa, bilbilaa waammadhaa, bakka isin jirtantu dhufee sagalee keessa waraabee sagalee keessa uummata biraan gahuudhaaf qophiidha. Uummannis immoo akkuma kana dhaggeeffattanii irraa fayyadamtanii gara miidiyaa kanaatiin yoo Rabbiin irraa taqabbalee asumarraan illee khayrii dabalannaa. Silaa wanti nu hojjetaa jirru irra guddaa bilbila kanarra ta'eera. Bilbilli kun takka nuti faarraqamaa jiru. Bakka hojii keenyaatti, bakka manaatti, bakka eessatti nu waliin jira. Daqiiqaa 10 yoo qoonnee kennine irraa waa fayyadamne bu'aa guddaa nu buusa waan ta'eef sheer laayik goonee namatti illee dabarsinee akka inni nama bira gahu yoo goonee jenne khayrii irraa arganna. Miizaan hasanaatii keenya irra nu ta'a waan ta'eedhaaf baarakallahu fiikum miidiyaa kana guddifadhaatii ofitti waammadhaatii walii wajjiniin dhaabbannee miidiyaa kana guddifannee ulamoota kana hawaasatti mul'ifnee hawaasni illee akka ergaa ulamoota irraa fayyadaman hagoonuun jedha. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.